YouTube keenya like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa share gochuudhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Ilmaan Oromoo wal bira haa dhaabannu, wal gargaarru, wal cinaa haa dhaabannu isiniin jedha. Adamo YouTube irra badee ture. YouTube irra sababni ani badees immoo namoonni hedduun ni beektan jedhee yaada. Karaa TikTokii, karaa Facebookii, karaa YouTube, karaa hundaaniyyuu rakkoo na mudatee fi rakkoo ani irra ture ni beektan jedheeti yaada. Sababa saniitiif immoo akka nama osoo hin taane akka Rabbi jirraa har'a geenye sa'aatii kanaa geenye kan sa'aatii kanaan nu gahe Rabbi haa galatoomu. As geenye jirraa kaayyoo teenya osoo galmaan hin gahin irraa dhabamuuf irraa deebuuf duubatti hin deebinu. Kaayyoon teenyas inuma galma geechi saniifiyyuu har'a immoo gaafiif deebii yookaan interview gochuuf dhufne. Innis maalidha? Ishiinis eenyudha? Artistii Haanituu qabadhee isinii dhufe. YouTube ishiillee subscribe like gochuudhaan wantoota adda addaa fi weelluu haaraa qabattee waan dhufaa jirtuu fi weelluun ishiin qabattee dhuftu baay'ee nama bohaarsuu fi baay'ee namatti toludha. Jajjabeessaa bira dhaabadhaa, walaa jajjabeessinu, wal bira haa dhaabannu. Namoota xixiqqaa kana yoo jirra jirtu kabajamtoota ordoftoota Sukkarii Fayyeetuuf jirtu baga jiraatanii siin jedha. Warroonni YouTube channel kiyyaa faaraa taatan YouTube subscribe like naaf gochuudhaan maatii naaf ta'a siin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan welcome siin jedha. YouTube keenya like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa share gochuudhaan nu bira dhaabadhaa siin jenna. Ilmaan Oromoo wal bira haa dhaabannu, wal gargaarru, wal cinaa haa dhaabannu siin jedha. Adamo YouTube irra badee ture. YouTube irra sababni ani badees immoo namoonni hedduun ni beektan jedhee yaada. Karaa TikTokii, karaa Facebookii, karaa YouTube, karaa hundaaniyyuu rakkoo na mudatee fi rakkoo ani irra ture ni beektan jedheeti yaada. Sababa saniitiif immoo akka nama osoo hin taane akka Rabbi jirraa har'a geenye sa'aatii kanaa geenye kan sa'aatii kanaan nu gahe Rabbi haa galatoomu. As geenye jirraa kaayyoo teenya osoo galmaan hin gahin irraa dhabamuuf irraa deebuuf duubatti hin deebinu. Kaayyoon teenyas inuma galma geechi saniifiyyuu har'a immoo gaafiif deebii yookaan interview gochuuf dhufne. Innis maalidha? Ishiinis eenyudha? Artistii Haanituu qabadhee isinii dhufe. YouTube ishiillee subscribe like gochuudhaan wantoota adda addaa fi weelluu haaraa qabattee waan dhufaa jirtuu fi weelluun ishiin qabattee dhuftu baay'ee nama bohaarsuu fi baay'ee namatti toludha. Jajjabeessaa bira dhaabadhaa, walaa jajjabeessinu, wal bira haa dhaabannu. Namoota xixiqqaa kana yookaan artistoota xixiqqaa kana kaanaatiif fakkaatota kooti namoonni hedduun daawwachaa yookaan subscribe like gochaa hin jiran. Garuu immoo uummata keenya walaa jajjabeessinu. Xiqquma kanatu guddatee boru akkuma guddaa kanaa ta'a waan ta'eef wal cinaa haa dhaabannu, walaa jajjabeessinu isiniin jenna. Wantoota nuti share goonuu fi wantoota nuti postonnu nu jajjabeessaa, nu bira dhaabadhaa, nuuf daawwadhaa isiniin jenna. Namni video tokko dalaguuf yookaan waa tokko hojjechuuf haamilee ta'uuf hin dirqama. Yoo isin haamilee nuuf taatan nutis immoo jabaannee kaayyoon ani irra jiruu fi wanti ani godhee fi wanti ani hojjedhe kun edaa bareedaadha, edaa gaariidha jennee haamilee godhannee tooni hojjechuu yookaan itti deebinee dalaguu waan kana haamilee godhannee tooni dalaguu ni dandeenya. Nu gargaaraa gaafa jennu yookaan maallaqaan osoo hin taane yaadaa fi beekumsaa fi waan qabdanii nu bira dhaabbadhaadha. Saniifiyyuu beekumsaan nama gargaaruu fi wanta namni wallaale dogongora wal oolchuu fi dogongora sanirraa kun sirrii miti jedhanii wal deebisuun yaada gaarii fi yaada namatti toludha. Akkasiin jenna. Keessattuu YouTuberoonni Oromoo gurguddaa warri taatan wanti irra jirtan kuni haalli irra jirtan kuni kun akkana kan jedhu san dogongora nu oolchitanii wanta isinirraa barbaannullee nu gargaartanii akka nu bira dhaabbattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Warroonni nu hordofaa jirtanillee hagaduma viidiyoo keenyatti nu wajjin toraa isiniin jenna. Viidiyoo keenya immoo share like nuuf godhaa isiniin jedha. Galatoomaa gara gaaf deebii keenyatti ceenaa isiniin jedha.